Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtan sanaa qaqqabu siniin jechuun jaaladha. Bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo na eegdan. Egaa kaa yeroo darbee viidiyoo waa'ee algaati irratti hojjedhee ijoolleen baay'een keessattuu algaa kana keessan naa ergitanii algaa kana gatiin isaa meeqa jettan jirtanii koomentii jalatti immoo algaawwan kana ni barbaanna gatii isaa nuuf teechisi warreettanii jirtan. Egaa kaa yaada keessan kabajeetii deebii isaa qabadhee dhufeetoo jira gatiiwwan algaawwan yeroo darbee irratti hojjedhe meeqadha kan jedhu asuma irratti argattanii viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatina. Warroonni chaayinaalaa ayyaantu sallatti faarawwatatan immoo sabiskiraabii godhuun maatii keenya taachuun gabanumaan affeerraa kootidha. Egaa kaa yeroo darbee ani algaa 21,000 irraa jalqabee tananiidha jechuudha haga 24,000 25,000 27 isinitti himaan ture. Har'a immoo iyyuu gatiin algaawwan kana algaan kun baay'ee bareeda diizaayiniin isaa bakka baay'ee jira. Bal'inni isaatillee meetira kahaayadhaan hin jiru meetira kaamsadhaan malee jechuudha akka bal'atu argitanii gaafa immoo meetira kahaayatti deebii algaan kun ni xiqqaata kanaadha. Akka bartaniif isiniin jechuufan wantoota baay'ee addan isinii baasa'anii hoggaa waa adda baasu viidiyoon dheerachuun isaan oolu. Warroonni gaggabaabseettaniifan jechuu jaaladha. Warroonni kun immoo odoo hin quufin viidiyoon keedhumallee jettanii jirtanii eebbifamaa isiniin jechuun jaaladha. Guddaa tokko onnee kiyyarraan isiniin jedha. Egaa kaa algaawwan kun dhugaa dubbachuu baay'ee bareedawwan. Wanna tokko haga har'aa meeshaan asirratti dabarse mudoo tokko meeshaalee qabanii miti. Egaa kaa meeshaaleen kun meeshaalee gabaarratti gurguramanii miti hojjetamanii gurguramanii miti ni hojjisiifama isiniin jechuun jaaladha. Amma ooluma kiyyatti warroonni xarapheezaa yeroo darbe soofaa wajjiniin bitanii xarapheezaan isaanii amma sookkifame xarapheezaa jijjiiruu edan jechuudha. Soofaa garuu haa ta'u carqiitti bitanii soofaan ni jira hagaarraa dirasi garuu xarapheezaan sookkifame qayyaruuf jechuudha. Xarapheezaa meeqa? Kan irratti nyaatamuu fi kan televezyiiniitillee jechuudha. Namni kan irratti nyaatamullee sookkifama kan televezyiiniitillee. Kana yoon jedhu maal meeshaaleen hojjisiifatan yeroo hin qaba umurii ni dheerata. Kanaafanidha jechuudha. Kanan itti dhimmame yeroo hunda viidiyoo isaa isiniin hojjedhuun isiniin jechuu jaaladha. Kanaafuyyuu meeshaa hojjetame bitachuurraa odoo hojjisiifattanii isiniif gaariidha. Maaliif kan itti baastan qarshiidha. Har'a bilillichi yookaan ishii har'a qalamiidhaan nama hawwatu kana ta'ee meeshaan keessaas immoo komborsaa hoggaa ta'e umurii hin dheeratu dafeen nama jalaa dhumata jechuudha. Carraan qabnullee takkittiidha. Yeroo qabnu waan qabnu wanni keenya baaxannee kiisii keenya baaxanneetidha jechuudha. Meeshaalee hoggaa galfan. An akka ofiiti akka kiyyattan isinitti maa jira ijoollee akka eenyumaa osoo hin ta'in akka gwaadaa nama kamiitu osoo hin ta'in bitadhaa jechuun osoo hin ta'in faayidaa isaatillee boru gaafa galle meeshaa kana manatti galfannee kaane jireenya keenya ariina malee meeshaan jijjiira jennee namni ariinu tokko hin jiru. Ofumarraa nan beeka waan ta'eef jechuudha. Gaadaan nama kamiyyuu wal fakkaatadha biyya keenya keessatti. Kanaafuyyuu waan bittan obsaan xalabsiifattanii yookaan hojjisiifattanii jechuu koodhaawwan kana jedhu osoo hojjisiifattanii umurii hin dheerata kan jedhu jechuudha. Akka argaa jirtan ani meeshaa tokko gabaa keessatti hin binne haga ammaa hojjisiisan jira. Meeshaan kiyya kanaafis hoggaa galu isinumattan argisiisa jechuudha. Hojjisiisetan yeroo meeshaa kennu isinitti meetanii yeroo meeshaan immoo naaf galee isinitti hima jechuudha. Kana nuuf itti fayyadamu immoo isiniin ga'uun dirqama kootidha. Isiniin jecha anamma kaawwama meeshicha kanaa hoggaan darbi meeshaan kun 38dha. Algaan kun 38dha. Hundumaa mataa isaa odoon gatii isaa hin bira hin darbu. Kuni 38dha. Algaan kun isiniin jedha. Egaa akka kanitti aanummoo algaa kanaadha. Algaan kun baay'ee bareeda. Akka argaa jirtan jalaanillee gubbaarranillee ol dheerina ni qaba. Ol dheerina biratti immoo maalinni kan inni qabu ispoonjiiwwan jechuudha. Yeroo baay'ee wantoonni ispoonjii qabanii fi diizaayiniin isaa dhedheeratan dabalatanii qabu jechuudha qarshii irratti. Sababa isaa hundallee natti himan ribraabuu baay'ee akka fudhatu diizaayinii jechuudha. Baay'ee akka fudhatu kun immoo meeshaan ittiin isa bitanii dhufan hundi isaatuyyuu wuddii akka ta'e. Egaa kanaadha jechuudha ani sirrittan gaafadhee tananii calliseeti miti gatiin kanuma ijaanaan jedhaniif qabadhee karakkisanii dhufu karakkaree tanan gatiin ittiin gurgurtan jedhee gaafadhee maamila ijaa ta'eefuyyuu ija baaseen gaafadha jechuudha sirritti sodaa tokko malee kanan isiniin jechuu jaaladha ni bareeda. Warroonni egaa kun dirgamaa miti ijoollee. Gaadaa keessan laaltanii kiisii keessan laaltanii nan danda'oottan bitachuu hin dandeessanidha. Fedhiin keessan isiniif eeggama jechuu kootidha. Gatiin isaa kana fakkaata. Filannoon keessanidha. Qabaatan taanaan ijoollee algaa kuma miliyoona tokko nu bitanii irra ni rafuu mitiire.
qabaannan jechuudha. Egaa xiqqoo maaliifni of laaluun gaariidha kan jedhuufan malee qabaannan homaa miti. Yoo jiraatte jechuudha. Wanti hunduu lafa kanatti qabeenyi kee ittuma akka fayyadamtuuf malee akkasitti fayyadamuuf miti. Qabaannan taanaan homaa miti. Kan qabutti baay'ee salphaadha jechuudha. Kan dhabutti malee isiniin jechuun jaaladha. Meeshaaleen baay'ee bareedu. Algaan kun illee homaa mudoo tokko hin qabu. Ni bareeda. Gatiin isaatii fi gatiin sanii wal fakkaatuun isiniin jechuu jaaladha. Kunillee 38,000dha. Kanan isiniin jechuu jaaladha. Egaa viidiyoo irraan buufatina baay'ee gatii isaa tokkoon osoo hin himin irra darba. Algaa kanas sanis kan irra ga'e tana himeen darba. Kanaafuu warri barbaadan jiraatan taanaan irra hin buutina. Hoo irra buttani kan jidduu keessaa dhabdan. Gaafa caafii geessani kan jalqabaa dhabdan. Kanaafuyyuu viidiyoon tuni gabaabduudha. Of eeggannoodhaan dhaggeeffadhaa. Warri of hin barbaanne illee immoo hiriyoota keessanii sheer godhaa. Baay'ee nama gammachiisa. Ijoolleen baay'ee meeshaalee keessattuu kan akka algaa biiffee baay'ee ijoolleen hojjisiifachaa jirtan ni jirtu jechuudha. Hagam akka meeshaalee kwaalitii qabu barbaadanii mul'isaa isiniin jechuun jaaladha. Ammas immoo warri barbaadan hojjisiifachuu barbaadan taraa qabachuu ni dandeessu isiniin jechuu jaaladha. Egaa kammoo kana odoon dubbatin kana hin darbine keessa taraa ogaa qabsiifattan qabdii bichaadha kennitan isiniin jechuun jaaladha. Kanaafuyyuu karaa algaa kanaatiin darba. Algaa kana akka argitaniitoo jirtanii baay'ee ol dheeradha. Mataan isaa jechuudha. Akka algaa biyya harabaatidha. Egaa kammoo algaa kana gisee galchinu girgiddaan mana keenyallee murteessadha. Girgiddaan mana keenyallee murteessadha. Fakkeenyaaf bakka maskootii minaaminatti galuu hin danda'u algaawwan akkanaa kuni wanni mana keessanii ilaaltaniitidha jechuudha. Algaa akka kana hojjisiisuu kan dandeessanii algaan kuni 35,000dha jechuudha. Sanirraa gadiidha. Akka argartan kaasuun diizaayinii isaa akkaataa hojiiti kun ol dheerata malee baay'ee diizaayinii hin qabu dheerina qaba malee isiniin jechuun jaaladha 35,000dha. Egaa akka namoonni tokko akka waan ani kiyyaatitti ilaaltanii irraa nuun buutu illee warri jettanii jirtan kiyyaa miti ani maamilaan hojjisiisa waan ta'eefuyyuu kiyyaa miti isiniin jechuun jaaladha. Kanaadha algaan kuni gatiin isaa kana isiniin jechuun jaaladha. Egaa kanumarratti jidduudhaan jecha koo addaan kutettanii xumura. Yoo meeshaalee kana tartiiba qabsiifattan akkuma dura qarshii qabdii kennaniidha kan hojjetamu warri immoo dhaantanii ergattan isin jalaa turuu hin danda'a. Kanaafuyyuu qarshii guutuu miti hoggaa argitan ta'e fakkeenyaaf meeshaalee keessan irratti hundaa'ee qabdiidha jechuudha kan kennitan. Kaawwan immoo meeshaa yeroo xumurame kennitan waan ta'eef warri hojjisiifachuu barbaadan keessattuu ji'a kana keessa gatiin kanuma amma jiru kanaan akka hojjisiifamu waadaa walii gallee jirra jechuudha. Maamila kiyyaanii kanan ani fidu ji'a kanan tanaan dura sitti kennee narratti hin dabaltu jedheeni okee jennee walii gallee jirra. Warroonni hojjisiifachuu barbaadan hoggaa jiraattan qabdii ergattanii tartiiba qabachuu hin dandeessanii kaan immoo hojjetachaat yeroo inni xumurametti fudhattan jechuudha. Egaa akka algaa kanattan deebi'ee algaan kun akka argaarta faashiniiwwan algaawwan kun biyya keessatti illee baay'ee babbareedu isiniin jechuun jaaladha. Ni bareedu dhugaa dubbachuun meeshaaleen isaa tokkollee mudoo tokkollee hin qabani. Akkaataan diba qalamii akkaataan inni suuta jedhee hojjechuu isa ofiif hojjeta baay'ee of jalatti namoota gargaaran haa bituu malee ofii yoo meeshaa bituu deeme malee bakka takka hin deemu jechuudha hojjettoota bira ofiif hojjeta. Isiniin jechuun jaaladha yeroo baay'een kaa dubbadhee isinitti hima mucaan illee mucaa keenyadha mucaa Oromoodha jechuudha gatiin isaa 30,000 isiniin jechuun jaaladha viidiyoon tokko guyyaarraa kana fakkaatti.